من ربي في جاك البر والكايتو جيرا كان جاك دبو وما جد يبسطو وبولاتو كيجما ربي دي فالجالتو أما الليل هنك يا في داك سنتاتو ربي انسنا مررفتو آمين جدا يودك سني رحمة ما كيسناني نميل كيسي دنيا ديني دين انسا ولو تاودا واني قدانا جمنو إسركار غنا بينا كجيلو ما كدنو كراسا ملين كم نوان براوان أبدانو وايتوكم مسلما دا ورطا جبانو أكركا والكبني خدمة ديني دابنو إرقا وليت دامنو كان يا بلاديني رحمة ما كيسناني نميل كيسي دنيا ديني ديني قدري المعنى ما يفتي باس إسلامني رحمة ما كيسناني Masyaallah tabarakallah kennan jalqaba kenoo akkuma argitan asirraa eegala jechuudha. Kennan kun immoo imayyee koo harmee koo baay'een si jaalladha, baay'een si kabaja, umriin dheeradhu biyyarraa kan naa dhufedha jechuudha. Egaa kana fakkaata inni jalqabarraa kan hafe immoo walumaan ilaalla jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gammadee akkuma waan mana koo keessa jiru biyya koo keessa jiru wayinatti fakkaate kennaa sattaanu walumaan ilaalla viidiyoo faana tura. Bismillah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota tokkummaa TVBCM jirra jirtu baga jiraattan baga nagaadhaan gara chaanaalii tokkummaa TVBCM itti dhuftan kanneen nafaana jirtan guddaa galatooma ulfaadhaa. Namoonni immoo jalqaba gara chaanaalii kanaatti dhuftan immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhaate maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Egaa guyyaa haddaa maalluu qabattee dhufte jechuun keessan ol viidiyoo kana hanga xumuraa akka daawwattan affeerraa kootiin isiniin jedha. Viidiyoo kana irra tuqxanii hin darbina hanga xumuraa daawwadha. Kennaadha jechuudha. Harmeen koo biyya irraa seerpiraayisii na gootee jirti jechuudha. Otoon ittiin beekeen otoon ittiin yaadini. Egaa haati ofii akkasiin garaa namaa laaftu otoo namni ittiin himatiin kan namaaf yaaddu dura kee buutee kan ofirra nama jaalattee namaaf jiraattudha. Rabbiin umurii sii nuuf dheeressu. Kanneen lubbuun jiran Rabbiin umurii jaraa nuuf dheeressu. Kan immoo addunyaa kanarraa boqotan Rabbiin jannatal firdoosiin jaraa waffaquun isiniin jedha. Egaa guyyaa haddaa jechuudha. Mucaan obboleessa kootii tokko biyyarraa naa dhuftee jirti. Egaa dhuftee ammasiin gara ji'a lama gahuudhaaf ka'aa jirti iyyuu ani immoo viidiyoo hojjechuun dhugaa dubbachuudhaaf natti hin mijanne ture. Egaa viidiyoo guyyaa haddaa kana keessatti harmeen koo maallaa ergitee kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Egaa an kana naa ergaa sana bitaa naa ergaa jedheellee hin yaadne wama qalbii koo keessa jiru akka waan inni itti maddeetti ofii isheetii yaaddee naa ergite jechuudha. Harmeen koo biyya keessaa yeroo dhufanu nulfaata jechuudha. Akkaataan biyya keessaatti bahanuun anuunan deemamu nan dhiinsamoo jedhamaati kan tikkeettiin nama citee deemamu. Kanaafiyyuu gara kennaatti dabarra jechuudha. Kanaaf kana naa ergaa dhee wanta itti dubbadhallee hin jiru. Ni jalqabaa maallaa ergite kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Waa sadii naa ergitee jirti. Naaf galatoomtu umurii naaf dheerattu umurii koorraa rabbiin siidhaaf naaf dabalu. Harmeen egaa dubbatamee sinnumu kan haadhaa kan abbaa dubbatamee numu kan keessattuu immoo kan harmee immoo hin dhumu jechuudha. Inni jalqabaa maallaa ergitee yoo jettan barbarreedha jechuudha. Barbarree kan mana ofiitti daakkattee jirturraa qooddee qooda keetii jettee naa ergite jechuudha. Naa galatoomi maamaa koo baay'een si jaalladha. Hangan hidhee siif hin ibsu rabbiin nagaadhaan naaf yaadhaa walitti nu deebisu. Barbaree baay'ee bareedaadha. Kanuma ofii manatti daakkatan irraa kan naa ergani jechuudha. Inni urgaa egaa yeroo lama moo yeroo sadii waan asitti hojjetannee nyaannee jirra jechuudha. Duraan ta'uu barbaree gabaa asirraa bituun baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Qulqullina isaa ta'uun shakkama. Egaa kennaa inni lammaffaa immoo maanni hojjettan walumaan ilaalla jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallaahi ani baay'ee na gammachiise jechuudha. Adam viidiyoo isinii waraabe malee na ergamuun isaa turee jira jechuudha. Alhamdulillah. Garuu immoo hadha booretu waan jedhudha. Barbaree itti aanee immoo maanni buna jechuudha. Buna na argite buna eega guyyaa gaafa bunni kun dhufuutii takka mana kanatti danfuu dhiisee hin beeku. Araboonni illee buna kan jaraa dhiisanii yeroo hundumaa kana nu danfisi nu hin jedhanii fixuudhaan yookaan jirra jechuudha. Kun buna na argite.
buna kanuma manaati jechuudha. Inni sadaffaa immoo maal ni jettanii yaaddu? Dhadhaadha moo damma moo maal jettu? Walumaan ilaallaqa. Ajaa'iba! Qooda ishee dhugaa rabbii wallaahi ani baasee hin fixu. Rabbiin khayrii jazaa isiinaaf kaffalu, umurii naaf dheeressu. Hundi keessan iyyuu koomentii jalatti namoonni haadha keessan jaallattan hundi keessan haadha kootii du'aa inaa godhaa, umurii naaf dheerattu akka nagaadhaan walitti deebinutti isiniin jedha. Egaa inni sadaffaa dhadhaadha jechuudha. Dhadhaa kan manatti qophaa'edha malee kan bakkeedhaa bitamee miti. Maaliif jennaan maayyeen koo siluma jireenyuma isii keessatti dhadhaa bakkeedhaa bittee nyaachuu hin jaallattu. Namaafiyyuu akka namni bakkeedhaan binne qopheessitee nama ergiti jechuudha. Obboloota koo kan irraa faffagaatanii amma fakkeenyaaf magaalaa jijjiiranu magaalaadhaa bittanii nyaatina wanta wajjin gurguramu namaaf hin galu jedhanii jechuudha. Ofii ofiitii manatti qopheessiteeti kan siin geessituuf jechuudha. Egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin baay'ee na gammachiifte baay'ee hangana kan hin jedhamnedha kan hin gammade. Sababni isaas itti yaadne naaf dhufa jedhee hin yaadee hin beeku jechuudha. Ani isii dhumti nagaadhaan dhufuu qofan eegaan ture jechuudha. Isii dhumti akkamitti dhufte as keessi akkamitti dhufte isumaaf hin cinqamaa ture malee anaaf kana naaf fidii kottu sana naaf fidii kottu jedheellee wanta itti dubbadhe tokkollee hin jiru. Egaa gaafa dhufte jettuun kana yeroo isiin qabatte jirtu baay'een gammade alhamdulillah isiniin jedha. Egaa viidiyoo isinitti hin dheeressu. Baay'ee tokko gammadeen jira. Namni yeroo biyya ormaarra jiru kan baay'ee nama yaachisee jedhu nyaata biyya ofiiti jechuudha. Hatta raafuu isa biyyatti hin nyaanne jechuudha. Namni biyyatti tuffatan fakkeenyaaf nyaata namni tokko raafuu jedhee ilaala mitiire raafuu qixxaa waan akkasii jechuudha nama yaachisee jechuudha gaafa biyyarraa fagaatanii jedhanii gisee immoo asitti hunda argatanii hojjetatanii jedhan immoo baay'ee tokko namatti tola. Harmee koonaa galatoomii jecha siif hin qabu jechillee siin gahu. Gochillee siin gahu. Egaa kan kee rabbi si guddisee rabbiin umurii kan kennuuf dheeressu siniin jedha. Maal koon jedha uumaan jedhee galateeffadhullee hin qabu jechuudha. Sinillee guddaanaa galatooma ulfaadha. Waan na faana turtaniif na daawwattaniif guddaanaa galatooma ulfaadhaan siniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota tokkummaa TVHM kan isin faana turte tokkummaa TVHM miidhaa yookaan immoo fungeedha fungittii jimmaati siniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.